بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخينا خان فقو في إهو جرتان خان أمالين ولين جرتني في بودلين ولين جرتني في بقا جراتان بقا رفتان إسنين جتشارا ميغا أرانتنا سغنتا أدى إسني قبط إيتين أفجرا وان mootummaan Itoophiyaadhaa biltsiginnaan ummata keenya irratti gartee raawwatuudhaaf hojjechaa jirtu wal qabsiisee gumaa gartee ummata islaamaa kan ajjeesaniif jechuudha imaamota keenya kan akka gartee Sheekh Umar Suleymaan kan asaasatti rasaasan ajjeesaniif akkasumatti sheekota biraatillee kan isaan haleelchaniif sanii wal qabsiisee mootummaan yeroo ammaa tana keessatti gumaa godhuudhaaf yaalii godhaa jira wixxifataa jira akkuma dhageessanii turtanitti magaalaa Asaasaa waraanni mootummaa mana Sheekh Umar irratti yakka ajjeechaa akka raawwate ni beektan maatii isaa haadha manaa isaatillee ajjeesee daa'ima gartee baatii 3 gahu guyyaa tokko guutuu harma gartee hoosuu dhabuudhaan hoosifamuu dhabuudhaan daa'imni sun illeen guyyaa tokko booda du'aan galaafatame addunyaa irraa galee jira akkasumatti magaalaa Kofalee keessatti masgida Kofalee yeroo ummanni magaalaa Kofalee salaata magribaa masgida Kofaleetti salaataa jirutti waraanni mootummaadhaa dhukaasa masgidatti banee ture ni yaadattan akkasuma magaalaa Shaashamannee masgida Qamar jedhamu keessatti waraanni mootummaa dallaa masgidaa cabsee rasaasa gartee akka dhukaasee namoota garii madeessellee dhageessanii turtan akkasuma gartee afuraffaan magaalaa Addaabaa masjida Furanaa jedhamu guyyaa 2012 akka bara Itoophiyaatti ummanni salaata ishaa'ee salaatee masjida irraa bahaa osoo jirutti mootummaan dhukaasa itti banee ture dhageessanii turtan ummanni tasgabbiidhaan sanillee injifatee turan obsaa qabaachuu isaaniitiin miirallee to'atanii turan akkasuma magaalaa Baddeessaa keessatti imaama biraatillee ajjeesanii turan yaadattan duba kana wal qabsiisuudhaan arraan tana mootummaan biltsiginnaadhaa abbootii amantii ja'anii abbootii amantiidha kan amantii 7 bakka bu'an wali qabanii biitii tuni gartee gaagama guddaa fi cabina guddaatu nutti argamee jira mee karaan gartee furmaata biyya kana itti godhuu dandeenyu tokko karaa manguddummaa amantiitiin qofaanii ja'anii sheekota qeesota akkasumatti gartee amantii 7 keessatti hamatu yaamanii turanii walgahii godhan keessatti milkaa'uu dhabuu isaaniitii oduun nu dhageessee jirte jechuudha. Kuni bubbuleellee jira akka hawaasatti amma isaan wanni isaan barbaadan jalaan iccitiin baate. Iccitii jalaa bihe malee imaama ajjeefameef birri Itoophiyaadhaa qarshii Itoophiyaadhaa 100,000 imaama mata-matatti ajjeesan saniif 100,000 iccitii kunigaa iccitii cimaadha kanaafuu hawaasni keenya beekuu qaba manguddoonni keenyas beekuu qaba kanaaf isinitti himu jirra kuni qabsoo ummata Oromoo ukkaamsuudhaaf ummata Oromoo gartee duubatti deebisuudhaaf namoonni nurraa du'ee imaamota qofaa miti ulamaa qofaa miti sheekota qofaa miti kan nurraa du'ee jiru qarree fi qeerroo dubartii hedduu nurraa gudeedamaa jira akkasuma arrallee guyyaa arraatillee guyyaa kaleessaatillee namni ajjeefamaa jira asiin nama ajjeesaa gumaa kafaluun maal jechuudha dhiiroo dubbii kanatti yaada asiin nama ajjeesaa asiin nama hidhaa guyyarraa nama reebaa guyyarraa nama hidhaa arraan tana Shimallis waraana poolisii Itoophiyaadhaa 2,450 beekamtiin inni kenneef ajjechaa fi haleelchaan isaan ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeessaa jiran sirrii akka tahee justify godheef jechuudha inumaa ni shuume inumaa wanni itti dabaleef maal jettaani raankii beekamtii kenneef akkasumatti wanni isaanii darajaa isaaniillee ol kaaseef jechuudha kana asiin dalagaa mootummaan kun deebi'ee gartee fanjii nuti keessaa hin baaneetu nutti dhoohee jira karaan nuti gartee hawaasatti itti deebi'uu dandeenyu yoo jiraate karaa abbootii amantii mariisifachuu qofaani qoy wanni isin gaafadha abbootiin amantii tuni firefightera isaata dagaa warra gartee gizee isaata dagaan ibiddi balbalu bishaan fidee dhaamsu abbootii amantii kana manguddoota kana guyya tokko
gaafa ummata hidhan gaafa ummata ajjeesan gaafa rakkoodhaa fidanii manguddoota tanaan hin mari'anne maaliif akka ajjeesan manguddoota kanaan hin mari'anne maaliif akka hidhan manguddoota kanaan hin mari'anne maaliif akka dubartii teenya gudeedan manguddoota kanaan hin mari'anne arraan tana gaafa qarree fi qeerroon kokkee qabdee hafuura isaan dhoowwitee isaan huutee qabdu karaan gartee nuti biyya kana itti deebi'ee nagee itti tasgabbeessuu dandeenyu garaa abbootii amantii qofaati jechuun kuni ofiifuu duraan dursee saalfii guddaadha. Maneejmentiin isaanii abbaan isaanii ka isaan gaggeessaa jiru abiyyiin duraan dursee nama gartee diraamaan isaa diraamaa gartee duraanuu fashalaawaa akka ta'e hubatuu qabdan. Maaliif jennaan kaleessa gizee ummata hidhan kaleessa gizee ummata ajjeesan kaleessa dubartii teenya gizee gudeedan kaleessa ammallee masgidatti dhaqanii imaamota gizee ajjeesan manguddoota kanaan hin mari'anne manguddoonni kaleessa amma yoo yaadattan Sheikh Kadir Abdul Hakim aggarfatti hidhamee jira. Imaama guddaa Arsiin qabdu, Baaleen qabdu kan darasoota 600 ol amatatti gartee isa jala ta'anii baratan kan amatatti 600 ol darasoota 600 ol eebbisu. Aggarfa keessatti mana hidhaa nama 360 ol keessatti hidhanii achi keessatti ruumii tokko keessatti gurfaa tokko jechuudha. Kutaa tokko keessa nama 80tu hidhamee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa nama 7tu achi keessatti COVID-19 dhukkuba COVID-19 qabamee jechuudha. Mootummaan akkana hojjeta sheekootii ulamaa ammallee bar ajjeesuu fi hidhuurraa osoo if duuba hin deebine osoo if hin qusanne ulamaa 2-3 ta'ajjeefamte gumaa lafa jalaatiin kennanii qabsoo ummata Oromoo ukkaamsuudhaaf gaafii ummata Oromoo ukkaamsuudhaaf wanni ishaan ammallee shirrii hojjetaa jiran wallaayyuudhaan miti jechuudha. Wallaafaadhaan miti. Kan ummanni Oromoo beekuu qaba iccitii kana beekuu qabdan. Kanaafuu nuti gumaa kanaas hin barbaannu. Gumaan ummata keenyaa hidhamtoonni keenya hidharraa nu bahu. Gumaan ummata keenyaa gaafiin ummata keenyaa deebifamu. Gumaan ummata keenyaa ajjeechaan ummata keenya irraa dhaabbatu. Gumaan ummata keenyaa dubartiin teenya gudeeduun irraa dhaabbatudha. Gumaan ummata keenyaa filmaatni ummanni haqaa fi ifaan ifatti abbaa fedhetti filatuu danda'u filmaanni isaaf akka gaggeeffamu seeraa fi heera haguuttate sirnaan filmaatni ummata keenyaaf qophaa'u. Gumaan ummata keenyaa kana. Wanni ummati inni keenya wareegameef, wanni ummanni keenya hidhameef, wanni ummanni keenya ajjeefameef kanaafi malee imaamni 2-3 akka gartee qabsoo tana keessatti gartee inni qoftiin abbaadha hayyootii amantii ijoodha dhugaadha. Mul'ata qaban dhugaadha. Beekamtiidha qaban dhugaadha. Dhageettiidha qaban dhugaadha. Garuu kumaantamiin qarree fi qeerroon wareegama guddaa kafalte. Hayyoonni keenya wareegama guddaa kafalan. Aggarfaa qofa nama 360tu hidhaa jira Oromoon qofti achi keessatti Covidin nama 7tu kaleessa Covidin qabame achi keessa bakka biratti geeddarame. Kanaan wal qabatee osoo jiru sheeka keenya guddaa Haaji gartee Kadir Abdul Hakim imaama guddaa muftiin gartee Oromoo fi Oromiyaallee qabdu Arsiin Baaleen qabdu aggarfaa keessatti sababa inni du'a Haacaaluutii wal qabatee ummanni Oromoo mormii isaatiif gadda isaa gaggeessuudhaaf gadda isaa dhageessisuudhaaf gadda isaa gartee bahuudhaaf dirreetti bahee osoo inni ummanni sun mormaa jiru dhufanii nama ajjeesan. Sababa inni awwaalcha gartee mootummaan ummata keenya irratti ajjeechaa gaggeesseef awwaalcha irratti argamee du'aa'ii godhee rabbi kadhatee gorsa godheef ummata maaliif gorsite jedhanii imaama guddaa muftii guddaa siyaasaa keessas dubbatee hin beene seeneetis hin beene maqaa Oromoo fi maqaa amantii Islaamaatiin hidharraa jiran jechuudha arraan tana. Kuni osoo hidharraa hin baane gumaa nuti fudhannu maali duba? Nuti kaleessa gumaa barbaade duune? Kaleessa gumaa barbaade ajjeefamne? No way! No way! Kana beekuu qaba hawaasni ifaan ifatte jechuudha. Kanaafuu gaafiin uummataa deebi'uudha. Akkasumatti ni yaadattan imaamni gartee baddeessaasis ka du'eef awwaalcha irratti du'e gariin isaa masgida keessatti ajjeefame. Kanaafuu ammallee nuti du'ullee irra hin kaayyanne. Haqti ummata keenya deebuu qabdi. Manguddoonni keenya abbootiin amantiidha. Wanni isin hojjechaa jirtan waan cimaa waan gaariidha itti nuufuufa. Manguddoota abbootii amantii garaa ta'uu dhabuu keessaniif isin hin boonnaa jechuudha. Dhugumatti ittiin isin hin boonnaa. Dhugumatti wallahi rabbal kaaba. Ifaan ifatti wanni isin gartee qaama mootummaa dahannatii naannoo Oromiyaa Jibriil dhugaan isinitti himtan sun akka nama dhadhaa dhugeetti gartee
onneen tun gartee keessi kiyya kun na fayyee eda nagayaan irra fe'e jechuudha. Manguddoota abbootii amantii dhugaa dubbatu kan akka keessi kiyya kana qabaachuudhaaf dhugumatti arraan tana boodallee yoon du'ellee irraan kaane jechuudha. Maaliif? Ummata akka keessanii kanaatu nu duuba jira jechuudha. Ummata akka keessanii kanaatu hawaasa keessatti hafee jira. Ummata gartee lafee isaanii dhuha isaanii barbaadanii isin ummanni akkanaa kun hedduu nu jabaadhaa nu galatoomaa abbootiin amantaa kiristaanaa abbootiin amantaa islaamaa abbootiin amantaa waaqeffataa hedduudha isiniin boonne ifaan ifatti gabbaatanii obbo Jibriil akkasitti gorsuu keessaniif wallahi qabxii ciccimaadha lafa keessaniif gaafii cimaadha ta'u bawwoo isaaf taatu dhiyeessaniif hedduu galatoomaa gaa dubbiin keessan nu gahee jira isin duuba jirra haqa ummataa hin nyaannu jettanii amaanaa ummataa hin nyaannu jettanii kaleessa mootummaan gizee ummata fixxan nuun hin mari'anne arraan tana ummata tasgabbeessuudhaaf kijibaan foonni nu mari'attanii maaliif jettanii akkasitti mootummaa san qeequun dhugaa itti himuu keessaniif dhugaadha. Wanni isin qabattan sanuu amantiin islaamaa araara jaalatti. Amantiin islaamaa namni walitti bu'urra wasulhu khair ja rabbi subhanahu wa ta'ala. Namni tokko wal jibburra, namni tokko wal dhaburra, namni tokko wal balleessurra yoo walitti tola oolee walitti araarame bareedaadha. Dhuga araara ni jaalanna, manguddummaa ni jaalanna. Garuu araara gartee waan rabbiin halaalche haramsu hin qeeballu. Araara waan rabbiin haraam godhe halaal godhu hin qeeballu. Wanni kuni araarri gizee ja'amu shari'a islaamaa keessattis akka aadaa oromootis dhugaa waliin jiraatuu qaba. Mootummaan kun duraan dursee araara yoo barbaade ifaan ifatti gabbahee ajjecha ummata oromoo irratti gaggeessaa jiru badiidhaa je'ee ifaan ifatti ibsuu qaba hawaasaaf. Badii guddaa je'ee ibsuu qaba. Kanaatu nu fayyisa nuti. Amaanaa hawaasni isatti kanneessan hawaasatti deebisuutu nu fayyisa. Manguddummaanis ka isiin bareeddu akkamitti beektaa manguddummaan nama lamaan tokko hawaasaa fi mootummaa wallalee barama. Hawaasaa fi mootummaa waliif fidanii mootummaa cubbuu inni dalagaa jiru cubburra jirta jaanii dhugaa itti himu. Zulmirra jirta jaanii dhugaa itti himu. Mee rabbii sodaadhaati. Qoy wayin isin gaafadhaati. Asiin nama ajjeesaa, asiin nama hidhaa, asiin dubartii gudeedaa araara buusaa jechuun maal jechuudha? Wayin si gaafadha rabbii sodaadhuti. Asiin arraan tana dubartii gudeedaa asiin arraan tana gartee ummata keenya ukkaamsanii hidhanii waraabeessaaf qorsoo faxaraa fi laaqana godhaa araara nu buusaa jechuun maali faayidaan isin rabbii sodaadhaati? Kuni waan ta'uudhaa miti. Sulhiin araarri yoo ni dubbannaa jaame adliin jiraatuu qaba. Walqixxummaan jiraatuu qaba. Manguddoon bilisa taatee walaba taatee mootummaarraayis hawaasarraayis bilisa taatee dhugaa ummanni qabu dhugaa isaanii mul'isuufii qaban. Badii mootummaan qabu mootummatti badiisa mul'isuudha qaban. This is what it is. Rabbiin Quraana keessatti يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما جاء رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا إسانوان الله رقم ستن كونوا قوامين بالقسط شهداء أبوتها رجولي أوجا دبتو أوجرتي جرتي تسجباوا أوجا كبدا دريرا أبدا جا رب أوجرتي من قدو كنا بربانا من قدو ككاليسا ولك أبني إسان جرتي من قدون كن نفتم سوسو جاني من قدون أوجا تيم تبل سجنا يجو من قدو تكنا بربانا أبوتي أمانتي أكنا يجو أوجا نسنجان الرا الران تنا يوم دو إرن كاين نسنجيبون الرا أوروميا من قدو أبوتي أمانتي أوجا رافت أبتي garaadhaafin dhaabbatiin uummata akkasii dhalchitee dachii keessaa qabde baleeso osoo nuti arraantan Ameerikaa jiraachuu baannee diaasporaan osoo dhabamte manguddoonni akkasii osoo jiranii biitii teenya gartee uummanni keenya akka hin dhumnetti hin qabanaa jechuudha. Nu ulfaadhaa nu jabaadhaa. Maal jaaniin inuma haasoo babbareedaa keessaa beektaa nuti isaa tadagaadhaa jaaniin faayirfaayitaraa jaaniin gaafa gartee ibiddi balbalee gartee dhukkee qofa gartee bishaan akka ibidda san dhaamsuuf bishaan isaa tadagaa faayirfaayitara warra bishaan ibidda dhaamsu gartee barbaadan akkasitti gaafa kokkee qabamtanii hudhamtanii qarree fi qeerroon isin huutee ikoonomiin biyya sanii cabee waraanni keessa waan nyaatu dhabee gara sossootan dhabdan gaafa nu yaammattanii jaanii bar kaleessa gurra nuuf hin kennine kaleessa dhageettii nuuf hin kennine kaleessa nuun hin mari'anne arraan tana mariin teessan maali jaaniini wixii keessa akkasitti naqan jechuu mootummaa kana.
كنافو جبادة إسنين جنة ربي سبحانه وتعالى إسن ولين هاجراتو كانغا شبو هندي قرر جتني من قدومان كان هدامي هدرا هابافهم سيقالي من قدومان كان هدامي هدرا أسو همباسي سنتي من قدومان تكالين هنجو كان أجيفا ماجر أجيشان أسو ران رباني من قدومان تكالين هنجو ولي قلامي شيكوتي ملأتا قبدوف دقيتي قبدوف أجيفا منيف قمان كفلان قبسو أرومو دوبتي هنديبسو كان اللي إفدوبة هنديبنوتي كانوا بدا كنافو شيكوتين تينيا تقا قدان Harargee keessatti Arsii keessatti kan miidhamaa jiru miidhamni irraa dhaabbatu qaba. Keessattuu ammaan tana mootummaan akka malee Harargee fi Arsiitti akka malee xiyyeeffatee jira. Dhagayaa. Finxaaleeyyii uummata amantii Islaamaatiin gartee barbadeessina jedhanii baajatatti harkatuudhaaf mootummaa biyya alaa Awurooppaa fi Ameerikaa fi Awustiraaliyaa gartee irree godhatuudhaaf baajata guddaa Ameerikaan gartee miliyoona 130 irraa murtee kana karaa ittiin deebifatan godhuudhaaf amantiidhaan ummata islaamaatiif kiristaanaa walitti buustee imaamotan isaan ajjeestee qeesii ajjeestee walitti buusuudhaaf wanni isin gartee shororkaan isin uumaa hin jiru jechuudha. Shira kana gartee alhamdulillah akka Ameerikaatti akka diasporaatti fashaleessinee jirra. Kun ammallee cabee jira. Ummanni kiristaanaa mootummaan kun mootummaa gartee kiristaana akkan taane mootummaa islaama akkan taane mootummaa waaqeffata akkan taane mootummaa amantii tokko bakka bu'ee ummataaf gartee waa takka hin goone jiru ummanni amantii hunda qabu ifaan ifatti beekee jira. Arraantan yoo kiristaana irraa namni biraa tokko ajjeese akka musliimiin ajjeesne mootummaan akka ajjeesee jiru ifaan ifatti ummanni keenya hubatee bilchaatee jira. Arraantan yoonii fi musliimni ajjeefame mootummaatu nu ajjeese sirna nafxanyaa gartee nutti deebisuudhaaf nu wal nyaachisuudhaaf mootummaan kun amantii tana dahoo godhatee gaafii ummata Oromootii fi mirga ummata Oromoon falmaa jirtuuf isa kana gartee kararraa meessuudhaaf ukkaamsuudhaaf gufuu itti ta'uudhaaf amantii dahoo godhatee biyya alaatii fi biyya keessaanillee lola haleelchaa ummata muslima irratti haleelchuu barbaadu waan fashaleessee jiruuf cabina guddaatu itti argamee jira. Fanjii isaan keessaa bahuu hin dandeenyutu itti dhohee jira jechuudha. Fanjii isaan keessatti liqeeffamanitti dhuman malee bahuuf hin ta'an bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'ala. Karaan isaan itti bahan yoo jiraate gaafiin uummata keenyaa deebi'u. Hidhamtoonni keenya hidharraa bahu. Gudeedni isaan dubartii keenya irratti hawwan keenya irratti gaggeessaa jiran dhaabbatu. Xiyyeeffannaan finxaaleeyyii islaamotaa ja'anii Arsii fi Harargee irratti isaan xiyyeeffatan dhaabbatu. Kana hubadhu Oromoo kana hubadhu dammaqi amma xiqqoo booda itti jiran ammas Arsii fi Harargee walitti nyaachisuudhaaf walitti buusuudhaaf shirri guddaan dalagamaa jira. Qaamni bilisiginnaadhaa kan gartee sammuun hin bilisoomin garaanis hin bilisoomin kan garaadhaaf gartee gabroomee jiru Facebook irratti ol bahee Arsii arrabsaa jira Harargee fakkaatee Facebook irratti ol bahee Arsii fakkaatee Harargee arrabsaa jira. Kana ummanni keenya hubatuu qabdan. Shira gandummaatii fi shira amantiitiin ummanni kun waan nu dadhabanii jiraniif jecha gara amantiitiin shira isaanii fashaleessinee waan jirruuf gara gandummaatiinis shira isaanii fashaleessuu keessatti gahee guddaa taphachuu akka qabdan lammiin Oromoo asumaan dhaamsaa fi labsallee akkasumatti iyyannaa kana isinitti dhiyeessaa jechuudha. Ummanni Oromoo gandaa fi lagaa fi loqodaa fi lafaa fi lafeen akka wal qooduu hin qabne dhaamsa cimaan isinii dhaame jechuudha. Mootummaan kuni shira biraa diraamaa biraa hunda fixatee jira dadhabatee jira. Diraamaan inni amma itti milkaa'u barbaadu yoo jiraate diraamaa amantiitii fi diraamaa gandummaa qofa. Keessattuu uummata Oromoo Arsiitii fi Harargee irratti walitti buusuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa godhaa jiran. Kanaafuu Harargee dhageessaa dammaqi. Arsii dhageessaa dammaqi. Mancaa Tuulama dammaqi. Tuulama dammaqi. Shawaa dammaqi. Narraahimii Walloo dammaqi. Booranaa dammaqi. Wallaggaa dammaqi. Ija gartee fagootti ilaaltu laali. Nama Wallaggaa bakkaan bu'a je'ee Harargee arrabsu hin qeebaliin tokkollee. Bilisiginnaadha, hattuudha, sareedha. Oromoodhaa miti sun akkasitti hubadhu. Kana hubattanii ummata gartee shira nurratti xaxuudhaaf sammuudhaanis hin bilisoomin garaa isaaniitiif gabroomee jiru nurratti bobbaasanii waan jiraniif kana hubattanii hubannaa guddaadhaan fageessanii ilaaltanii kana if keessaa baasuun
kana if keessaa gartee to'atuun dirqama lammiitii fi dirqama oromummaatii fi dirqama amantii nurra keessee jirtu ta'uu hubadha. Kanaga kanaafuu dhaamsa manguddoodhaaf nuti qabnu kaayyoon keessan laffaatiin teessan maqaa keessan bareedaa hawaasa biraa qabdan ni beekna. Maqaa keessan hin balleessina, itti fufaa qabsoo ummataa waliin dhaabbattanii jirtan tana bakkaan gahaa isinin jenna. Gabaabatti ammas usuun rakkoodhaa miti, garuu cubbuu gargaaruun rakkoodha. Usuun rakkoodhaa miti, nuti kan use nun rakku hammoo cubbuu mootummaa waliin gargaaruudhaaf yaalii godhu hin qeeballu takkallee. Kabajaa teessan akkuma kaleessa ummata waliin dhaabbattanii ummanni kabajaa keessan abbootii amantii keenya jedhee isiniin dhaaddatutti akkasumatti itti nuuf fufaa isiniin jenna. Akkasuma gaa wanni biraa wanni isinii dabalu maaltu jira? Akkumaan isin jee sulhiin yoo araara ni dubbanne jettan dhugaa qabaachuu qabdan. Mootummaa kana dhugaatti itti himuu danda'uu qabdan. Dhugaa hawaasni qabus hawaasaaf mul'isuu danda'uu qabdan. Arraan tana mootummaan gumaan hin kafale jechuun ummata Oromoo Islaama ajjeefameef kuni madarratti gartee soogidda naquu jaamana biratti. Madaa takka gartee osoo isiin madaan sun akka malee dhukkubu jirtu soogiddootti neexee madaa san daran babal'isa. Madaa san daran hammeessaa jechuu soogiddee. Akka gartee ammaas madaawaa keenya gartee osoo madaan isaa irraa hin qorin qaama isaaf gartee daran madeessuudhaaf isa quncisuuti. Nuti arraan tana manguddummaa nuti barbaannu ajjeechaan uummata keenya irraa dhaabbatu. Uummanni nurraa hidhamee dharraa nu bahu kana. Uummata madaawee jiru lafarratti kufee jiru waraanaan lafatti diruu ja'ama gartee irra gumaa uummata Oromootiif kannuun dhaggeeffadhu. Uummata ajjeefamee dirreerra jiru madaawee jiru lafarra jiru mootummaan kuni manguddoodhaan deemee nu callisiisuu barbaaduun isaa uummata nurraa dhume dachii irratti gartee eeboodhaan waraanaan dachii irratti waraanuu ja'ama. Kanaafuu manguddummaa takka illee hin qeeballu osoo islaamummaan ittiin ajajjuu osoo oromummaan ittiin ajajjuu wassulhu khayri ya rabbi subhaanahu wa ta'ala. Bar waldhabin sarra walii galuu waliif tahuutu irra caalaadha ya rabbi subhaanahu wa ta'ala. Garuu go'a manguddummaan tan waan rabbii halaal godhe haramsu hin qeeballu. Tan waan rabbii haraam godhe halalchu hin qeeballu. Dhugarratti ifaan ifarratti gabbu'anii dhugaa qabnu nuu deebisanii badii qaban fudhatanii filmaata ummanni keenya wareegameef dhugaa ummanni keenya wareegameef dhugaa ummanni keenya ajjeefameef dhugaa ummanni keenya gudeedamaa jiruuf dhugaa ummanni keenya hidhameef ifaan ifatti dhugaa san ummataa deebisanii gaafii ummataa deebisanii filmaata sirna qabu dhugaa qabu seeraa fi heera isaa guuttate dhugarratti ummataan abbaa feetan lapheen teessan katti amantee filadhaa ja'anii ummataaf filmaata gaggeessu. Kana kabeenuuti manguddummaan. Walii gallaa boo? Walii gallaa. Baarakallahu fiikum. Kana gaa arraan tanaa sagantaan isinii qabnee dhihaannee asumarratti goolabna haga gartee sagantaa biraatii walitti deebinuu turtii gaarii isiniin janna. Kana gaa نجينا جرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي حقك ينوى باسو أيزو